Haleellaan Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte biyyoota jaboo kan naannoo sanaa ajaa'ibee jira. Garuu xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Iraan haleellaa sana dursitee mirkaneessiteetti. Iran has been for several years supporting Hamas Iraan waggoota hedduudhaaf Hamaasiin maallaqaaf leenjii akkasumas meeshaa waraanaan deeggartee turte. Kanneen akka Hezbollaa, Hamaasiif warreen jihaadaa kan Islaamummaa akkasumas kanneen biroon waraana keessatti hirmaachuuf murtiirra ga'uu ka danda'an kallattiidhaan Iraan waliin waliigalteen yoo jiraate qofa. Garuu inni kun Iraantu gareen kun haleellaa akka raawwatu ajaja kenne jechuun rakkisaadha. Iraan gocha Hamaas sanaan mormii dura dhaabbannaa ittiin jette. Garuu itti gaafatama tokkoyyuu hin fudhanne. Pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog bu'uurri isaa Iraan keessa akka ta'e eeboo hamminaa jechuun qeeqaniiru. Aangawoonni Israa'el Teheraan haleellaa sana ajajuu isheef kallattiidhaan ragaan mul'isu hin jiru jedhan. An operation that was launched by a Palestinian group for its own Palestinian reasons. Duulli kun sababa Filisxeemii fi kan garee Filisxeemiin banameedha. Hamaasi bakka bu'aa bulchiinsa Iraan miti. Dantaan waloo haa jiraatu iyyuu malee. Iraan Israa'eliif Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf fedhii maalii qabdi? Walitti dhufeenyi haala siyaasa naannoo hatattamaan jijjiiramaa jira. Saawud Arabiyaa fi Israa'el Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuudhaan hariiroo isaanii dippiloomaasummaa haaressuuf yaalaa jiru. Mormituun Hamaas kan biyya keessaa abbaan taayitaa Faalisxiin marii kana keessatti hirmaataa jira. The deal involved Saudi Arabia talking to the Palestinian Authority. Hamas was not Waliigalteen kun Saawud Arabiyaan abbaa taayitaa Faalisxiin waliin mari'achuu of keessaa qaba. Hamaas qaama marii kanaa waan hin turreef walitti bu'iinsa Faalisxiiniif Israa'el gidduu ilaalchisee qaama furmaataa kamiyyuu ta'uu akka qabututti dhagahame. Kanaafuu waa'ee haala siyaasa naannoo ilaalchisee Hamaasiif deeggartuunsaa Iraan waa'ee isaan ajandaa siyaasaa qopheessuu barbaadanii dubbanna. Hoogganaa olaanaan Iraan kibxata kaleessaa Hamaas haleellaa dhiiga dhangalaasisu kan Israa'el irratti raawwatteef biyyi isaanii harka keessaan qabdu jechuun haalanii himannaa sana kan gatii hin qabne ittiin jedhan. Tarkaanfii kana duuba Islaama kataate Iraantu jiraa nuun jedhan dogoggoraniiru jechuudhaan Ayatollah Ali Khamenei dubbataniiru. Garuu haleellaan sun kan nama gammachiisu jechuudhaan Hamaasiin faarsan. Karoorsitoota qaroof ogeeyyiif dargaggoota Faalisxiinotaa jajjaboo addaaf harka isaanii dhunganna. Isaanitti ni boonnaa kun dhugaadha jechuudhaan dabalanii dubbatan. Khameneiin itti dabaluudhaan Israa'el kufaatii waraanaaf basaasaa duubatti hin deebinetu irra gahee jedhan.